Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Piroofeesar Asmaraw Laggasaa du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Oromoonni hedduun du'a isaa dhaga'uudhaan gadda itti dhagahame ibsatanii jiru. Piroofeesar Asmaraw Laggasaa eenyu? Oromoodhaaf maal godhe yookaan immoo Oromoo bira galata maal qaba? Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli kaabaa har'as itti fufee oolu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. TPLF fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti haleellaan walirratti kan raawwatame ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti humna guddaa kuufataa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa kan jiran yoo ta'u kun immoo muddamsuu hamaa Finfinneetti uume jechuudhaan. Finfinneen muddama keessa galu kan himamaa jiru yoo ta'u mootummaan muddama keessa gale irraa ka'uudhaan tarkaanfii garaagaraa fudhataa jira jedhamee jira. Dabalata isallee qabna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kibba bahaa fi lixa Oromiyaatti har'as haleellaa humnoota mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uun jechuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Kanas isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin ilmi pirezidaantii Liibiyaa duraanii Muhammad Gaadaafi kan Seif al-Islaam jedhu ajjeefamuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo isallee qabannee jirra. Oduun itti aanu imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru hojii dhaabuun dhagahamee jira. Sababni isaa maali kan jedhu qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu gara biraatiin Ameerikaa fi Iraaniin walitti araarsuuf hojiin jaarsummaa manguddummaa biyyoota garaagaraatiin taasifamaa jiru itti fufee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Ameerikaan diroonii Iraan kan gara doonii Ameerikaa xayyaarota waraanaa hedduu baadhattetti balali'aa turte irratti haleellaa raawwatuun kuffisuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroollee qabannee jirra. Isin biraan kenna guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun jalqaba. Oduun itti aanu Piroofeesar Asmaraw Laggasaa du'aan addunyaa kanarraa boqotuun dhagahamee jira. Du'a isaa erga dhaganii booda Oromoonni hedduun gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Piroofeesar Asmaraw Laggasaa Oromiyaa keessa naanna'uun sirna gadaa irratti qorannoo gaggeessuun sirna gadaa addunyaatti beeksisuudhaan nama dinqisiifannaa argateedha. Sirna gadaa addunyaatti beeksisuun Oromoodhaaf nama galata guddaa ooledha. Qorannoo sirna gadaa irratti gaggeesse sirni dimokiraatawaa uummata Oromoo irraa madduu fi kan jalqabaa ta'ee uummata Oromoo irraa addunyaaf kan gumaachame ta'uu nama beeksiseedha. Piroofeesar Asmaraw gahee guddaa kana galata guddaa kana Oromoo bira yoo kaayatu inni eenyu akka ta'e hedduun immoo hin beeku ta'a. Inni kun Oromollee miti, Itiyoophiyaallee miti yookaan lammii Itiyoophiyaallee miti. Inni kun lammii Eertiraati. Lammii Eertiraa ta'ee Oromiyaa keessa naanna'ee aadaa Oromoo bare Oromiyaan wal bare galata guddaa Oromoof ta'ee jira. Oromoonni kanarraa ka'uudhaan har'a hedduun gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Kun ta'ee osoo jiru tokko tokko kan sammuun isaa shiraan duude kan sammuun isaa shiraan cufame har'a Piroofeesar Asmaraw Laggasaa Oromoo fi Amaaraa nama walitti naqe jechuudhaan miidiyaa kanarra odeeffannoo hin barbaachifnee fi hin taane fi dhugaa hin taane kan faallaa ta'e akka nama waa beekuu fakkaatanii tamsaasaa jiru. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kun immoo kan agarsiisu diinummaa Oromoof qaban ifaan ifatti kan agarsiisudha. Namoonni kun immoo Oromoo ta'anii akka Oromootti namoota dubbatan odoo hin taane diina ta'anii akka Oromootti namoota dubbatanidha. Oromoo fakkaatanii Oromoo dahoo godhatuudhaan warra shira xaxuudha. Oromoon immoo kan akkasitti beekuu qaba. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettedha. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette lolli kaabaa akkuma itti fufeetti jira. TPLF kallattii garaagaraatiin haleellaa raawwataa jiraachuun maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun gurraandhala 3/2026 TPLF kallattii raayyatiin naannoo Affaar irratti haleellaa cimaa kan raawwate ta'uun dhagahamee jira. Karaa Biisoo Barri jedhamuun naannoo Affaaritti seenuun naannoo Affaar bakka addaa Haaraa jedhamutti hidhattoota naannoo Affaar keessa socho'an kan mootummaan deeggaramanii fi TPLF gidduutti lolli guddaan gaggeeffamu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Lola gaggeeffamee tureenis TPLF gara aanaa Yaaloo jedhamutti seenuu fi kallattii isaa babal'isaa turuu kan himame yoo ta'us har'as lola gaggeeffameen aanaa Yaaloo kana seenuudhaaf TPLF haleellaa bal'aa taasise jedhamee jira. Gama biraatiin immoo rakkoo nageenya
Itoophiyaan keessa jirtu wal qabate lammiileen isaanii gara naannolee biyyattii garaagaraa keessatti akka hin imalle biyyoonni alaa tokko tokko lammiilee isaanii akeekkachiisanii jiru. Guyyoota dura UK lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle yoo imalanis Finfinneen ala akka hin baane kan akeekkachiifte yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun Awustiraaliyaalleen lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle yookaan imalan ta'ellee gara naannolee garaagaraatti akka hin imalle akeekkachiiftee jirti. Naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneen ala akka hin imalle. Akkasumas naannoo Gaambeellaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Amaaraa gara naannoo Tigraay lammiileen isaanii akka hin imalle kan jiran immoo hantamaan akka bahan akeekkachiiftee jirti. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti humna guddaa kuusaa jiraachuun beekamee jira. Maddeen odeeffannoo garaagaraa akka gabaasaa jiranitti waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti humna guddaa kuusuun kallattii hundaan itti marsee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasaa jiran yoo ta'u, magaalaan Finfinneen kanarraa kan ka'e sodaa jala jirti jechuudhaan hedduun gabaasaa jiru. Yaada kanaan wal qabatee Jaalmarrooleen haasaa taasiseen yeroo gabaabatti waan raajii argitu jechuudhaan akeekkachiisee jira. Yaada kanaan yaaddoo keessa kan galee mootummaan PP giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa neetwoorkii balleesse jedhamee jira. Kallattii kaaba shawaatiin naannoo magaalaa Finfinnee irraa hanga kaaba shawaatti akkasumas kallattii lixa shaggariinis aanota garaagaraa irratti neetwoorkiin baduudhaan mootummaan oopereeshinii gaggeessaa jira jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti yaada kennaniin ibsanii jiru. Bakkoota tokko tokkotti neetwoorkiin erga badee bubbule jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e haleellaan bakkoota garaagaraatti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaatii fi lixa Oromiyaatti haleellaa humnoota mootummaa maqaa oopereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jechuun bobbaatee irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa lama dura yookaan gurraandhala 2026 zoonii lixa godina Matakkala aanaa Bulaanitti haleellaa humnoota mootummaa maqaa oopereeshinii waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuu jedhuun baatee irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Bulaan ganda Yilaayii bakka addaa Laga Warqee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa kan addunyaa kanarraa godaansee kan madeessuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Asakotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa qaamaa fi lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma kibba baha Oromiyaa aanaa Jajutti guyyaa lama dura haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuu fi injifannoo irratti argatu odeeffannoo kana dura irratti isiniin geennee jirra. Gama biraatiin humnoonni mootummaa tarkaanfii namoota nagaa irratti fudhataa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Bakkoota garaagaraatti maqaa garaagaraatti maxxansuun hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda, waraana bilisummaa Oromootiif odeeffannoo kennita jechuudhaan namoota hedduu lubbuu galaafataa jiraachuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa himaa jiru. Haaluma kanaan magaalaa Caancootti dargaggoota lama reebaa turanii erga reebaa turanii booda immoo mana hidhaatii baasanii haleellaa irratti raawwatuun ajjeesanii badii irratti gatuu jiraattonni himanii jiru. Dargaggoota ajjeefaman keessaa tokko dargaggoo Birhaanuu Muluu, inni biraa yeroodhaaf maqaan isaa hin beekamne jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu gaddaatti. Ilmi pireezidaantii Liibiyaa duraanii Muhammad Gaadaafii kan maqaan isaa Seef al-Islaam jedhamuun beekamu ajjeefamuun dhagahamee jira. Innis kan viidiyoo irratti argitan kana. Namni ganna 53 Seef al-Islaam ajjeefamuu gorsaan siyaasa isaa Abdullaa Usmaan kan mirkaneesse yoo ta'u, ajjechaan kunis kan irratti raawwate waggoota kurnan darbaniif bakka itti dhokatee ture. Lixa magaalaa Zintaan jedhamtu keessatti jedhamee jira. Akka gabaasa Aljaziiratti Seef al-Islaam kan ajjeefame rasaasaan ajjeefame jedhamee kan amanamu ta'us sababni sirrii haala du'a isaa hanga ammaatti hin beekamne jedhamee jira. Oduun itti aanu imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru hojii dhaabee jedhamee jira. Sababni cufamuu imbaasichaa adda cituu bajataa akka ta'es ifoomee jira. Imbaasichi ibsa fuula Feesbuukaa fi fuula miidiyaa hawaasaa irratti kenneen hanga rakkoon bajataa furamee hojiin guutuun eegalutti yeroof akka hin argamne beeksisee jira. Yeroo cufame kanatti imbaasichi odeeffannoo dhimma nageenyaa fi nageenya hatantamaa waliin wal qabate qofa kan qoodu yookaan kan ilaalu jedhamee jira. Imaltoota wal qabate yeroo ammaa kana imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan Ameerikaa fi biyya alaa jiran tajaajila viizaa fi paaspoortii
sagantaa qabame kennuu itti fufu jedhee jira. Oduun itti aanu Ameerikaa fi Iraan gara lolaatti akka hin seenne hojiin marii araara manguddoota biyyoota garaagaraatiin gaggeeffamaa jira. Marii irratti erga walii galame booda walitti gaarreeffannaan biyyoota lamaanii waan tasgabbaa'ee fakkaatus wal tuttuquu fi walitti gaarreeffannaan waan mul'ataa jiru fakkaata. Guyyaa kaleessa Ameerikaan diroonii Iraan kagaaduu irra ture tokko haleeluu beeksiftee jirti. Dirooniin Iraan kunis kan haleelameef gara doonii Ameerikaa xayyaarota waraanaa hedduu baadhatetti kaleennarraa balali'aa turuu isaa irraa kan ka'e haleellaan kan irratti raawwatame jedhamee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaan doorii waraanaa guddicha Iraan irraa fageenya kiiloomeetira 800 irra ture gara kiiloomeetira 1400tti duubatti siiqsite jedhamee jira. Maddeen odeeffannoo garaagaraa akka ibsanitti kunis kan ta'e Iraan mariitti dhufu erga beeksiftee booda jedhamee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaan ulaagaalee marii ciccimoo qabxiilee 5 of keessaa qabu Iraaniif dhiyeessite jedhamee jira. Qabxiileen kunneen tokkoffaa yuuraaniyeemii baay'ee qulqulleeffame kiiloogiraama 400 dabarsitee kennuu fi kuusaa hojiirra jiru gara zeerootti gadi buusuu kan jedhu yoo ta'u, ulaagaan lammaffaan sagantaa niikuleeraa guutumaan guututti diiguu akkasumas waliin ta'uudhaan to'annaa idil addunyaa walitti fufiinsa qabu Iraan irratti gaggeessuu. Ulaagaa sadaffaa sagantaa misaa'ila baalaastikii Iraan guutumatti diiguu. Kunis kan dabalatu warshaalee fi funyee oomisha misaa'ilotaati. Ulaagaan afraffaa sagantaa misaa'ila guutumatti dhaabuu. Kunis xayyaarota nammalee yookaan diroonii fi akkasumas misaa'ilota fageenya dheeraa yookaan immoo kiruud misaa'il jedhaman kan dabalatudha. Ulaagaan shanaffaan hidhattoota naannichatti Iraaniin deeggaraman guutumatti dhaabuu yookaan diiguu fi deeggarsa meeshaa waraana leenjii gorsa akkasumas faayinaansii dhaabuu kan jedhudha. Iraan ulaagaalee kana hin fudhattu yoo ta'e waraanatu ishii eeggata jechuudhaan akeekkachiisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.